Olle oltanii bulle bultanii kabajamtoota daawwattoota TV Oromoo. TV Oromoo magaalaa Osloodhaa sagantaa saharraa sagantaa OBD irratti kan isinii dabarsu guyyaa yaadannoo gootota Oromoo qabsoo Oromoof jecha wareegamanii isaan yaadachuudhaa fi sirna qophaa'ee tokko irratti jira. Stuudiyoon keenya har'aa stuudiyoo Sossohaati keessummoota adda addaa qabnaa isaan haasofsiisuuf teenya. Akkuma waahilli koojeetti guyyaan har'aa guyyaa gootota bakka magaalaa Osloo Norway naannoo baay'ee jedhamutti gaggeeffamaa jira. Asirratti akkuma beekamutti namoota adda addaa hayyootaa fi hawaasa Oromoo irraas namni hedduun kan hirmaatee jira. Akka carraa taanee asirratti kan arganne nama adda addaa gaafii fi deebii isinii qopheessuudhaaf isinii dhiyaachaa jirra. Kabajaan obsaan akka nu hordoftan isin gaafannaa. An Meira Haji Ahmedo naan jedhan. Gaarii ulfaadha akkuma dhaabattaniini faaruu alaabaa bilisummaa Oromoo. Alaabaa Oromoo ibsituu dukkaana guyyaa si dhaabbannee garbummaarraa baana. Alaabaa Oromoo ibsituu dukkaana guyyaa si dhaabbannee garbummaarraa baana. Ilmaan saba keenyaa bakkuma jiranii gasii dhaabuuf jecha falmarra dhufanii. Alaabaa Oromoo ibsituu dukkaana guyyaa si dhaabbannee garbummaarraa baana. Kunkumnillee dukkanaaf si dhaabna falmarra deebinuu tarreerra dhaabbanna. Alaabaa Oromoo ibsituu dukkaana guyyaa si dhaabbannee garbummaarraa baana. Dhiigaan si facaasaa lafeen si bobeessa Oromiyaa irratti gasumaan dhaabsisa. Alaabaa Oromoo ibsituu dukkaana guyyaa si dhaabbannee garbummaarraa baana. Asxaa sannaarawaa abdii walabummaa dhiigaan kasi dhaabaa yaafajii tokkummaa. Alaabaa Oromoo ibsituu dukkaana guyyaa si dhaabbannee garbummaarraa baana. Balaalii mufteessaa artiist Harree Galtee mallattoo mootummaa Oromoodhaa taate. Alaabaa Oromoo ibsituu dukkaana guyyaa si dhaabbannee garbummaarraa baana. Si jaalanii bullaa guyyaa tokkoofillee guyyaa sunni dhufaa hangam yoo turellee. Alaabaa Oromoo ibsituu dukkaana guyyaa si dhaabbannee garbummaarraa baana. Alaabaa Oromoo ibsituu dukkaana guyyaa si dhaabbannee garbummaarraa baana. Guyyaan sunni dhufaa hangam yoo turellee. 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 Galatooma. Waan olii nu hanqat. Waa olii nu hanqat. Waan gadi nu hanqat. Tadalla lamaanii achumaan nu hanqat. Barri nagaa. Bariin nagaa. Xiqqaan nagaa. Guddaan nagaa. Saaniin nagaa. Waatiin nagaa. Bobbaan nagaa. Galchuun nagaa. Elemaan nagaa. Waaqa nu nageessa. Tokko nu tolcha. Xiqqaa nu guddisa. Guddaa nu jireessa. Oromoo tokko tolcha. Nu bilisoomsa. Kora kanallee nagaan nu jalqabsiisa. Nagaan nu xumursiisa. Warra afaan tokko dubbatu nu godhu. Warra dubbatee walii galu nu godhu. Wanni irra walii galan sun taatuuf nu godhu. Gadaan roobaaf nagaa barri quufaaf gaffi. Hamileen ucabsee karaan hundeebisu. Ya bilisummaa
dhiigaan ammaan ibsuu falmata lakkisuu hidhamii ajjechaan hamilee nu cabsee karaa nun deebisuu guyyaa bilisummaa dhiigaan ammaan ibsuu falmata lakkisuu gabrummaa jalatti Oromoon isasuu. Guyyaa gootota Oromoo jedhamee kabajamu mooraa qabsoo Oromoo keessatti yoom eegale? Bara gartee 1980 keessa ilmaan Oromoo karaa dirree bahaa qabsoo irra turan qabsoo jedhamu jechuudha. Fira qabsoo karaa bahaa jiru mootummaa Sumaalee irraa argamsiisuuf jecha adda bilisummaa Oromoo hoogganoota isaa jila gara mootummaa Somaaleetti ergata. Yeroo kanatti amna isaanii keessatti yeroo isaan gara Somaaleetti deeman jechuudha. Haalli isaan hin eegne isaan mudata. Kunis maadhaa hidhattooti Somaaliyaa keessa anjaan tokko isaan dhaabee gaaffilee eenyummaa isaanii irratti xiyyeeffate isaan gaafa. Innis isin Islaama moo Kiristaana? Gosti keessan maali? Gandi keessan eessa? Jedhee gaafa gaafatu filannoo lama qabaachaa turan jechuudha yeroo sana. Tokkoffaa filannoo salphaa. Kun jechuun maadhaa akka tokkoo fi akka matayyaatti eenyummaa isaanii isa jarri barbaadan sana itti himanii qoodamanii jara waliin hojjechuun lubbuu isaanii oolfachuu yeroo ta'u, filannoon inni lammataa akeeka isaanii fi eenyummaa Oromummaa kana itti himanii akeeka bobbahanii sana qabatanii waliin dhaabbachuun hadhaa dhuftu waliin fudhachuu. Jaallan kun bara sana keessa filannoon isaan filatan filannoo isaa ulfaataa ta'e. Kunis nuti gandaan amantii gosaan adda hin baanu hin qoodamu jedhanii deebiin isaan kennatan tokkoof wal fakkaataa ta'e. Akka kanaan nuti Oromoodha. Amantii fi gandaa fi gosaan adda hin baanu jechuudhaan ejjennaa tokkoon amma dhumaatti waliin dhaabbata. Yeroo kanatti murni kun akka barbaadetti qoqqoodee isaanitti dhimma bahuu akka hin dandeenye abdii kutachuudhaan jaallan kana bakka tokkotti boolla tokkotti rashana jechuudha. Jechuun Oromoodhaaf hiikaa qaba. Hiikaa maalii qabaa? Gartee jaallan kun dhiiga isaaniin tokkummaa Oromoo tiksan. Fakkeenyummaa gartee Oromummaa kana isa buruu jiru itichan. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo dhimma kana ilaaluun seenaa kanarra dhaabbachuudhaan guyyaan kun akka guyyaa gootota Oromoo ta'ee bara baraan yaadatamu murteesse. Kun jechuun goototi Oromoo isaan qofaadha jechuun miti. Goototi Oromoo kan bara diddaa kolonii irraa eegalee jechuun munaatu fa'aa gartee kolonii hin fudhatu jedhanii qaama koloneeffataa meeshaa halagaarraa argatee isaanitti bobbahe dura dhaabbatanii wal gurmeessanii kufan wareegaman marti gootota Oromooti. Sana boodas edda Oromoon humnaan cabee booda diddaa gabrummaa fudhachuu dhiisuudhaan falmaa turan. Bifa adda addaan fincila ta'uu danda'a, hidhatanii shaffatuudhaan ta'uu danda'a. Ka gartee caasaa mootummaa keessatti hirmaachuudhaan ta'uu ni danda'a. Kan as dhiyoo kana kan barattooti Oromoo gartee wareega baasan hundinuu gartee ilmaan Oromoo
mirga hiree murteeffannaa uummata Oromootiif, bilisummaa uummata Oromootiif, walabummaa Oromiyaatiif wareega baasan martinuu gootota Oromoo. Guyyaa har'aatti yaadatamu jechuudha. Uummanni gaafa san dhume qacalee calanqoo harma muraa aanolee kun hundinuu yaadannoo isaaniiti. Achirraa ka'a. Dabree immoo finciloota garaagaraa kan Baalee, kan Harargee, kan Jimmaa, kan Walloo kun hundinuu seenaa keessa jira. Yaadannoo gootota keessatti waan san gootummaadhaan dalagaa turan. Erga gabroomnes mirgi keenya ni deebuu qaba jedhanii kan fincilaniin. Isarraa kaasee addi bilisummaa Oromoo erga ijaaramee akka Oromootti maqaa Oromootiin bahaa fi dhiha gosummaan yookaan nam tokko irraa gara jaarmaya waraanaaf siyaasatti erga of jijjiiree hoogganni isaa yeroo takkatti 1981 Apriil guyyaa 15 haala qabsoo bilisummaa Oromoo yeroo sanitti duraan deeggarsinii fi haalli qabsoon tooftan qabsoon tun itti deemtu bifa sirna argitee kamoon sooshaalizmiiti. Isa kanarraa haalli politikaa yeroo sanii waan jijjiirameef Sooveetii firatti dhuftee Itoophiyaa keessa waan galteef Somaaliirraa kaatee nuti deeggarsa warra dhiyaa argachuuf poolisii keenya funyeeffachuu qabna jedhanii ifa wixinee qopheeffatanii hoogganni kun kadhee Somaalee dhaqee warra ala jiru wajjin wal quunnamuudhaaf yeroo itti qophaa'anii ka'an. Haala kana shaffisaan hojirra oolchina jedhanii osoo adda addaan hin deemin bakka takkaa kana yaa'an. Bakka takkaa namoonni yaa'e kuni hoogganni sadarkaa hojiraachiftuu hayyuduree fi miseensa gumii sabaatii fi ajajoota waraanaa kan waliin jiru namni torba. Ijoollee wardiyaa nama 4 wajjin bakka takkatti shiftoota Somaalee mootummaan Ziyaad Barree cabxee kumaanduu fi maaree qabu kan humna wayyaa Ogaaden keessa qubattee taasisu osoo deemuun itti seenan. Humni sun isaan san isin maali? Isin Somaalee abboo? Isin Islaamaa? Yeroo jaanitti nuti adda bilisummaa Oromooti. Hundaa'uu qabna. Nuti abaa'oo jechuudhaan addaan hin baanu jedhanii walirratti girnoof tokkoon rashanaman. Jaallan gaaf sana nuti tokko jedhanii hadhaa du'aa waliin dhandhamanii maqaa isaanii naada'uu dandeessu. Maqaan isaanii dura hayyudureen dhaaba kanaa Magarsaa Barii yookaafuu dirree waraanaa keessatti Bariisoo Waabee namni jedhamu hayyudureedha. Lammaffaan itti aanaa hayyuduree Damisee Tacaanee ijoollee Shawaatti dhalatee guddate nama sadarkaa hojii mootummaa dargiidhaa qabu hojii gadhiisee keessaa ba'e. Bariisoo immoo nama naannoo Baaleetti bulchaas ture kutaa guutu. Sadaffaan Abbaa Xiiqeen Sarmuu barreessaa dhaabaa ture duraan leencoo ture. Leencoon ala bahee deebuu dadhabee isaa bakka bu'ee barreessaa dhaabaati. Abbaa Xiiqii Abboomaa Mitikkuu jedhama. Naannoo Finfinnee keessatti dhalatee warri isaanii warra beekamaadha. Nama mana barumsaa keessatti illee durataa ijoollee barumsaati illee kakaasisa ijoollee barumsaa yeroo fincila mootummaa Haile Sillaasee irratti kakaafamu jiilchatti aanee yookaan baarutumsatti aanee nama ijoollee waldaa barattoota kakaasu irratti qooda guddaa kennaa turee fi dargee keessatti illee dabballee ture. Achi keessatti illee nafxanyoonni isaan waa Oromoota ofii agarsiifnan ajjeesee nama bahe nama of kennaa nama ajaa'ibaati. Isni sunis guyyaa san tu'e. Afuraffaan immoo ajajaa waraana waliigalaa nama paayilataa mootummaa Haile Sillaasee ture. Abboomaa manni Bariisoo wanni Doorii dhajama. Iggasuu bantiiti maqaan isaa kawarra isaanii. Nuti Doorii Bari'amoo hojjennaan maqaan isaa Iggasuu bantuuti kawarra isaanii. Inninis warra ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kan waliigalaa. Warreen kun jaarrafaan maalis akka gaasilaa dhaabni lafa kaatetti kan godinaa bahaati. Inni kan waliigalaati. Kan dhaabni qabudha. Inninis guyyaa san waliin wareegame. Kan lammaffaa
falmataa yookaan Umar jedhama naannoo Haramaawwanni Haramaatti dhalatee namni kuni loltuu waraana bilisummaa Oromooti jalqaba Somaalee dhaqee qawwee hidhatee deebi'ee waraana guddaadhaan jaarraafatti ma dhufee lolchiisas ture lolaa fi lolchiisuu irrattis nama gaata mataa ture yeroo jaarran bahutti dura ta'a godinaa bahaa nama godhani jechuudha. Afraffaan immoo oman shanaffaani irra aanaa qacalee ijoollee yeroo dura daaran seenii mana barumsaatii yaatee isatti dabalamtee sadarkaa humna silaa karaa arbaa guguu gaafa fanniin faa dabartee ajajaa ta'ee deemanii jechuudha. Afaan Arabaatis waan beekuuf isaanii wajji deemee lammaffaan koree waraanaa faafam jedhaniini ijoolluma Harargeetti dhalattee inni sunis miseensa koree waraanaati. Afaan Somaalis waan beekuuf jara kana dabarsuu fi dandeettii qabaa loltuudha si jedhanii waliin deeme jarri kun loltus ta'ee hundaafuu harki qullaa waan godhan hin qabanii jarri kun torban kun sadarkaa hoogganatti warra jiru namni afur ammoo ijoollee wardiyaati amma kaasaanii yaadadhu nama afurii walii gala nama 11 jechuudha kan guyyaa san wareegamu. Goota jechuun siif hiikaan isaa maali? Goota jechuun akka sabaatti goota saba tokko jennee yoo fudhanne akka dhuunfaatti namni goota qabaachuu ni danda'a. Abbaan kee goota keeti, haati kee goota keeti. Garuu akka sabaatti yeroo ilaallu aspiraashinii yookiin immoo kaayyoo saba tokko bakkaan ga'uudhaaf namoonni wareegaman ammas kaayyoo sanatti cichanii kaayyoo uummata isaanii sanatti cichanii warri qabsaa'an warri kuffisan anaaf gootota. Gooti ni dhalata gootis ni du'a jechuun kakaleessa goota ture har'a du'uu ni danda'a. Ka har'a goota hin taane boor goota ta'uu ni danda'a. Garuu qabxiin inni guddaan maa inni uummati tokko akka sabaatti kaayyoo qaba. Kaayyoo jireenya isaa qaba. Aspiration jennu qaba. Isa kana bakkaan gahuudhaaf namoonni qabsootti jiranii fi namoonni qabsoo keessatti kufan anaaf gootota. Goota jechuun sabboonaa saba isaatiif of dura mirga saba isaa ka uummata ofii rakkoo keessaa tuffii keessaa baasuudhaaf wareega isa barbaachisu ka lubbuuti isaa ta'u ka maallaqaati isaa ta'u ka kennu. Isaan amma dirree qabsootti du'an qofa jedhee hin laalu ilmaan Oromoo ka harka qullaa diina dura dhaabbatanii mana barumsaatti yaa'anii rasaasan tumamaa jiran mirgi keenya haa kabajamu sanis goota jedhee yaada. Isaan kaleessa mirga keenya dabarsinee hin kenninu jedhanii mancaa fi qottoodhaan diinatti duulaa turanis goota jedhee yaada. Goota jechuun nama dantaa isaa qofaaf osoo hin ta'in saba ofiitiif uummata ofiitiif dabarsee of kennee mirga isaaniitiif falmu falmaa san irratti wareegamanii fi har'allee falmaa jiran goota jedhama. Nama jala fiiguuf deemu osoo hin ta'in nama ofiin dhaabbatee uummata ofiitiif falmuu danda'uudhaan goota jedhan jechuudha. Goota ofii hin faarfatu moo hin boo'uuf gaafa inni du'e? Suni akka waraanatti booya fi faarulleen seenaa isaatti isa hima. Namni isa lolatti wareegame gaddeebee taa'een booya je'eetis dhaabbateeti isan faarsa ijoolleen hin jiru. Faaruun isaa seenaa isaati. Akka amma faarfannu kanatti hoggaa sirni walgeettii sirni dhugaa dhufe namni kun nama akkanaati jeen akkasiiti jennee himna malee wanni kophatti dhaaduu fi faarsuu fi deemnu suni hin jiru. Seenatu isa faarse. Goota jechuun nama saba isaaf onnaa'u nama diina isaa irratti ejjennoo hin jijjiiramne qabu. Goota jechuun nama beelaaf rakkinaaf ejjennoo isaa hin jijjiirre. Goota jechuun waan jedhe bakkaan ga'uuf lubbuu isaatti nama deemu. Kun gootummaa ejjennooti. Goota jechuun nama saba isaaf yaadu nama jecha isaa hin jijjiirre jechuudha. Isa manaa ba'eef waa'ee bilisummaa Oromoo irratti ejjennoo tokkoon hal lubbuu isaa dabarse jechuudha goota jechuudha. Yeroo baay'ee seenaa Oromoo keessatti
waan aadeffame tokkotu jira. Keessaa gootota keenya ega du'anii booda beekna. Odoo lubbuun jiranii hin beeknu. Hojiin isaanii uummatatti bahee mul'achuu fi xinnoo hanqina qabna. Hanqinni kun keenya akka sirraa'u keessaa daa'imman amma dhalataa jiranii ijoolleen amma guddataa jiranii seenaa gootota isaanii beekuudhaaf akka isaan gargaaru maal ta'uu qaba, maaltu hojjetamuu qaba jettee yaadda? Rakkoon kun rakkoo uummata Oromoo qofaa miti actually uummata kamuu keessatti namni tokko seenaan isaa kan inni himamu eegaru gaafa wareegamu yookiin gaafa duudha. Otoo lubbuudhaan jiru hojii isaa argina. Hojii isaarraa kaasnee dinqisiifachuu ni dandeenya. Garuu akka gootaatti kan nuti dhaadhessuu eegallu erga inni wareegamee boodadha. Egaa wanti guddaan maa'inni uummata keenya keessatti hanqinni jiru gootowwan keenya qabsoo kanaaf wareegaman hundumaan isaaniiyyuu galmee hin qabnuuf bakka isaan itti yaadataman hin goone waggaan yeroo walgahii dhufnu qofaa kaasna. Garuu karaa adda addaatiin barumsi daa'imman keenyaaf akka kitaabaatti otoo seentarii tokko qabaannee seentarii keenya keessatti gootowwan keenya seenaa isaanii dhaloota dhufutti barsiisaa darbuun barbaachisaa ture. Garuu kun ta'uun hanqinadha. Hanqina uummatuma Oromooti. Isa kanarratti egaa uummata Oromoo beektonni even dargaggoodhumtuu jenereeshiniin nuti haaraa dhufuyyuu hanqinoota kana sirreeffachaa darbuun isarra jira jechuudha. Kun rakkisaadha, dhugaadha. Nama utuu lubbuun jiru yoo galateeffattee yoo faarfattee rakkoodha. Anarra waan ga'eedha artistii keessatti, artistummaa koo keessatti warra lubbuun jiran gootota jedheen faarfadhee yeroo isaan immoo baaburarra harcaan immoo bakka waan hojjettu sanatti itti qaanoftaa, itti leeyyaata. Waan sun nama gaddisiisa. Goota jechuun warra jiran galateeffachuun dhugaa rakkisaadha. Kanaaf namoota waan gaarii hojjetanii darban yeroo kana jennus immoo namoonni utuu jiranis immoo galateeffatanis jiru. Gaafuma isaan feermaataa irraa bu'an immoo hojii isaanii kennuufidha. Akkuma gaarummaa isaanii isa gaarii hojjeteefis hammuma inni gaarii hojjetee deemetti keessee fi yeroo inni waan gadhee hojjetu immoo yeroo inni hiikkatu immoo akkuma inni hiikkatetti keessaaf malee utuu namni hojjetu utuu namni dafquu goonni kun jiraatti faarfatamuun qabsa jedhanillee anuu na rakkisa jechuus hin qabnu. Garuu haa ta'u malee nama akkuma isaatti geggeeffatu hamma inni goota ta'ee geggeessatti duukuma deemne gaafa inni darbamu ejjennee bira darbinaa jechuudha. Ilmi namaa kun hundi isaatu akkuma cinaacha jabaa qabu cinaacha laafaa ni qaba. Nama tokko erga inni du'ee hojiin isaan dhokattu cinaacha isaa laafaa san ni cufamaa jechuudha. Maaliif? Karaatti haa isan irratti waan wareegameef du'eef yoo kaafu. Isa san immoo waan haa'eemsan ni dabse moo hin dabsine. Kaleessa dadhabbii fedhaa qabaatu dogoggora nama hojjetu dogoggora. Kaleessa nama tokko yeroo hojjetutti yoo dogoggora qabaate ittiin himnuu miti itti himna. Gootummaan kun adeemsa. Adeemsadha jechuun maadha? Gootummaan ni dhalataa, ni guddataa, ni du'a. Namni yeroo tokkotti goota ta'e yeroo kaan gantu ta'uu ni danda'a. Namni yeroo tokkotti gantuu ture hiree itti galtee goota ta'uu argachuu ni danda'a. Kan irraa ka'e otoo hin taane kan bakka irra dhaabbatetu murteessaadha jechuudha. Akka jaarsi Oromoo Gujii tokko jedhanitti gooti saba tokko akka lamaadha. Kun jechuun tokkoffaa nama qabsoo kana bakkaan gahuudhaaf wareegame. Kan lammaffaa immoo nama qabsoo kana bakkaan gahe jechuudha. Kanaaf namni gartee amma qabsoo kanarra akeeka sabaa fi jaarmiyaasaa qabatee itti cichee itti jiru
namni seera heeraaf sagantaa siyaasaa qabatee akeeka sana bakkaan gahuudhaaf tattaafatu kan dirree qabsoorra jiru kan bobaa diinaa jala taa'ee falmaa gaggeessaa jiru hundinuu gootadha. Jaallan mana hidhaa keessa taa'anii dantaa saba keenyaa diina dabarsinee hin kennu jedhanii nu waliin hojjedhaa gaafa jedhaman didanii TV keenyatti bahaa dubbadhaa gaafa jedhaman didanii murtiin du'aaf umurii guutuu itti murame Maandeellaa Oromoo ta'an hedduutu jiru jechuudha. Jarri sun martin goota. Kanaaf sadarkaa dhaabaatti akka hoogganaatti kan jiran barsiisuun ni danda'ama. Kun jechuun gooti isaan qofaadha jechuu miti. Goota fakkii godhatte tokko eenyu? Tokkotti abaluudha jedhee kaa'uu hin danda'u. Maybe maatii koorraa ka'ee abbaa koo goota gochuu nan danda'a garuu sun dhuunfaatti. Akka hawaasaatti gootawwan ani baay'ee dinqisiifadhu gootawwan har'a dhalatan otoo hin taane warra kaleessa yeroo uummati Oromoon hin beekne yeroo Oromoon akka sabaatti of hin beekne yeroo maqaa biraatiin gaallaa jedhee waamamu warra lafaa ka'e bobaa diinaa jala taa'anii warra sabummaa uummata Oromoo kana biqilchuu irratti warra hojjete warra Haayila Maariyaam Gammadaa fa'aa baay'een dinqisiifadha. Yeroo sanatti viizinii guddaan tokko isaanitti mul'atee ture. Yeroon sun namaaf hin kennu garuu waan hedduu bu'uura kaa'anii jiru. Warra akkasii hedduun dinqisiifadha. Warra akka Ilamuu Qilxuufaa warra humna mootummaa tokko qawwee murtooftee cabsuu ni dandeenya jedhanii warra kaan. Warra akkasiif dinqisiifannaa guddaan qaba. Waboodhaka. Ani gootonna ni dinqisiifadhu waraana adda bilisummaa Oromooti. Maaliif? Wajjin socho'een argee, wajjin deemeen argee, wajjin beela'een argee, wajjin corroqa keessa ciiseen argee, wajjin tabbaba'een argee, wajjin irraan gadee boolla keessa deemee gatiin argee. Goota caalan goota garaa isaanii fudduduuban deebine goota jaalalaa fudduduuban deebine kanaaf goota akka waraanaa qabsaa'otuma adda bilisummaa Oromoo goototaan jedhaan. Jalqaba dirree qabsootti na siman namoota lama jira. Waan hin jalqaba isaan argeef ta'uu hin beeku, kutannoo isaan qaban irraa ta'uu hin beeku. Jaallan kun yeroo hunda sammuu bobeessan. Tokkoffaa Waaqoo Kaneedha. Lammaffaa Abbulchaa kana jechuudha. Jaallan kun gartee qabsoo Oromoo keessatti anaaf fakkiidha. Isaaniin hin yaada. Yoo waan gartee murannoo isaanii fi qabsoo kanatti cichuu fi gorsa fakkaataatti qabsoo loojikiin isaanii itti deemanii baay'ee naaf fudhatamaadha jechuudha. Sana dura garuu kan qabsootti na galche otoo dirreetti hin deemin jechuudha. Cunqursaa fi miidhaa fi gartee egereen dhaloota kanaa maal ta'a kan jedhu sun baay'ee na yaaddeessa. Kanaaf wal ijaaranii mirga saba kanaa waliin gaafachuun Oromoon mirga isaa argachuu akka qabu waan itti amanuu fi jalqabna isa qabsootti na kakaasu cunqursaadhuma saba kanarratti gaggeeffamudha. Akkuma beekamu gootawwan Oromoo hedduutu qabsoo kanarratti uummata Oromoo akka boquusaa ol qabatee haasa'u seenaan Oromoo akka galmaa'u kan godhan hedduutu jira. Guyyaan har'aa siif addatti hiikaa maalii qaba? Gootonni Oromoo bara dheeraaf
ifa koloneeffame jalqabee yeroo lola raayyaa irraa kaasee bakka adda addaa harma muraa'aanolee calii calanqoo dabalatee naannoo Oromiyaa bakka adda addaa keessatti finciloota habasharratti godhanii yeroo dheeraa gootonni Oromoo wareegamaa ture. Haa ta'u guyyaan kun ilaalchi inni kophaa qabu yoo jiraatu taate addi bilisummaa Oromoo erga finciloota garaagaraa kan karaa adda addaatiin sochoosu kana bifa qindoominaan jaaree bifa hoggana dhaaba tokko itti tolchee bifa sirnaan jaarmaa siyaasaa tahee soso'e boodan guyyaan kun guyyaa gootonni Oromoo hedduun warri qabsoota nageessan bakka takkatti haalaan eegamne wareegaman waan ta'eef miseensonni adda bilisummaa Oromoo yeroo sanitti dirree bahaa jiran mari'atuudhaan taa'anii guyyaa kana guyyaa gootota kana itti yaadan nu haa ta'u jennee ebla 15 kana guyyaa san godhan. Kun kana jechuun gaa kun miseensota adda bilisummaa Oromootu waan kana murteesse bara 1980 irraa jalqabee wanni kun itti fufa naannolee Oromiyaatti waraana bilisummaa Oromoo keessattis kabajamaa ture. Silaa har'aa nu babal'atee naannoo Oromiyaa biyya adda addaatii fi barattoota fi barsiiftota Oromoo naannoo magaalaa adda addaa keessa jiranii fi daldaltoota qotee bulaa fi tiffataa Oromoo hunda biratti kabajamaa akkasuma Oromoota biyya isaaniirraa baqatanii biyyoota ambaa keessatti akkuma keenya kana Awurooppaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa biyyoota lafa Arabaa keessa fi Afrikootas bakka adda addaa naannoo ollaa Oromiyaa hunda keessa jiranitti haga baqattoota dirree baqaa keessa jiran ga'utti ni kabajama. Kana jechuun guyyaan kun fudhatamee sirnaan guyyuma kana taha jechuu odoon ta'in addi bilisummaa Oromoo guyyaa kana waan murteessitee kabajuuf kabajama. Gara fuula duraa guyyaan kun itti fufa. Itti fufuun murtii uummata Oromooti. Yoo qabsoon amma goonutun bakka geessee uummanni Oromoo bilisoomee mirga hiree murteeffannaa ofii argatee biyya Oromiyaa jedhamtu tan falmuutan ijaaratee uummata Oromoo bilisoomsee uummatni Oromoo bilisoomee Oromiyaa walaboomtee biyya isarratti alaabaa dhaabbatee akkuma uummata biraa biyya isarratti mootummaa Oromiyaa takka ijaarate uummanni Oromoo bifa bal'inaan mari'atee guyyaan gootota Oromoo kun guyyuma waraanni bilisummaa Oromoo itti murteesse kana tahamu guyyaa biraa nu tahuu danda'a. Kajuu bal'inaan haasa'ee guyyaa kana yoo fedhu uummanni Oromoo jirjiiree guyyaa kana duratti gaafa ootota kanaa miti kana nu ta'a kajuutti lakkii guyyuma kana itti fufnaa lakkii kanaa miti kana bira dabarsinee fufnaan sun murtii uummata Oromooti. Haga ammatti immoo guyyaa kana dhaabni adda bilisummaa Oromoo kan Oromoo bakka bu'ee Oromiyaa bilisoomsuuf Oromiyaa walaboomsee uummata Oromoo bilisoomsuuf qabsaa'u kun mari'atee guyyaa kanatti waan murteesseef guyyaa kun kabajamaa. Guyyaan kun immoo addi bilisummaa Oromoo dirree falmarratti haa murteessu malee wareegamtoota adda bilisummaa Oromoo kan waraana bilisummaa Oromoo akookin abaa'uun qofa keessatti wareegaman hin ilaallatu. Gootota Oromoo kan durirraa haga har'atti wareegamaa jiranii fi fuulduraafillee wareegamaa jiranis ilaallata. Guyyaan kun gaafas murtaa'u malee kanatti dhiifna fi guyyaa biraa goonan murtii uummata Oromoo ta fuula duraati ammaaf kanumaan jakanarratti. Yeroo adda addaatti hirmaadhee jira. Ka guyyaa adda adda godhu hirmaanaan uummataa haalaan adda nama baay'eetu irratti hirmaatee keessumattuu ammoo namoonni qabsoo kana keessa turan umurii dheeraaf keessa turan asirraa qooda fudhatanii seenaa qabsaa'ota wareegamanii bal'inaan maqaa baay'ee isaanii keessa deddeemee dhaawaan nu turanii fi guddisee adda jedha. Nuti egaa akkuma beekamu akkuma ati amma kaastee ani fakkeenyaaf sa'aatii 18dha kan inni deemee dhufee jechuudha. Sababiin itti deemee dhufeefis kaayyoo qaba jechuudha. Guyyaa goototaa kana kabajuun dhufee jechuudha. Maaliifidha? Rispeektii guddaa waan hin qabuuf jechuudha gootota Oromoodhaaf jechuudha. Gara fuulduraattis jechuudha. Ispeeshaalii nuti warri yaangii ta'anii rispoonsibilitii qabna.
goototi kuni waan baay'eedha qabsoo bilisummaa Oromollee daandii qabsiisanidha kan isaan darbanii jechuudha. Kana qofaa yeroo hunda dhufnee miti kan nuti guyyaa gootota kabajuus qabnu jechuudha. Karaa mataa keenya hundi keenya illee dargaggooti special responsibility qabnullee jechuudha. Warreen darban irraa jechuudha. Seenaan hedduu jira jechuudha waa'ee qabsoo bilisummaa Oromoo hedduudha jechuudha waa'ee gootota Oromoo hedduudha waan baay'ee godhani. Hanga lubbuu isaanii dabarsutti illee nutillee isaanirraa fuunee jechuudha qabsoo kanallee cimsuu qabna jechuudha. Yeroo hunda dhufnee kabajuu miti. Waan ta'e tokko waan gochuu qabnu bakka ilmaan Oromoo yeroo keessumattuu yeroo hammaa baay'ee dararamaa jira ummati Oromoo jechuudha. Biyya keessatti akkuma beeknu kan ajjeefamaa jira. Mana hidhaatti immoo kan tortoraa jiru hedduudha jechuudha. Bakka baqaatti illee jechuudha. Kan biyya gadhiisee baqachaa jira. Bakkuma baqatee jiru sanatti illee dararama hedduutu irra ga'aa jechuudha. Hundi kun maalidha sababuma bilisummaa Oromoodhaaf qabsaa'u irratti waan biraa miti. Oromooni mirgi isaa kabajamee fi akkuma saboota kamiyyuu jiraachuu qaba isa jedhuufidha. Ummati kun kan dararamaa jiru kan ajjeefamaa jiru jechuudha. Nutis guyyaa kana qofa kabajuu otoo hin taane yeroo waan gochuu qabnu jechuudha. Qabsoo nurraa eegamu, responsibility nurraa eegamu hunda gochuu qabna jechuudha. Cimsuu qabna. Keessumatti dargaggooti jechuudha. Ani responsibility qabna. Gara fuulduraatti illee kun cimee jechuudha. Itti fufuu qaba. Especially waa'ee gootota keenyaallee waa'een seenaa isaallee ba'uu qaba bakka sirriimatti ba'uu qaba. Ba'ee hundi beekuu qaba. Generationiin ammaallee waa'ee gootota keenya goototi keenya qabsoo bilisummaa Oromoo yookiin Oromoo bilisummaa gabrummaa jalaa baasuudhaaf sacrification isaan godhan hundayyuu ifa ba'uu qaba. Kun miidiyaa adda addaatti illee accessiinsa argachuu qabna. Sirriitti beekumsi illee generationii amma osoo kanaan guutames achumaan gaarii ta'aa jechuudha. Maaliifidha ati experienceedha kun jechuudha. Gootota darbanirraati wanti fudhannu waan baay'ee jira jechuudha. Nutilleen karaa daandii isaanirra deemaniin haalatti nuti deemuu qabnu waan baay'ee waan jiruufi sana immoo waan isaan godhan yoo barreedha daandii sanarra deemuudhaaf kan nuti kakaanu jechuudha. Sanadha kan hin jedhu jechuudha. Guyyaa gootota Oromoonni meeqa gara 10,000 lakkaan wareegamanii dhumanii nuti Oromoota jedhamnee akka dhaabbannu akka ijaaramnu warra taasise. Gootonni kun dhumachuu isaaniitiif gadda guddaan dhagama. Gammachuun dhagamu gootonni Oromoo baay'een wareegamanii nuti ijaaramnee Oromoota jennee akka dubban kan godhaniif gammachuu guddaan dhagama. Karaa biraatiin immoo gaddi guddaan kan dhagamu barattoota Oromoo, gootota Oromoo iddoo isaan jiranii buqqisanii kaasanii ka ajjeefamaa jiru amma yeroo ammaa biyya keessa rakkoo guddatu jira. Ijoollee biyyarraa buqqisanii barattoota yuunivarsiitii irraa ari'amaa, tumamaa, ajjeefamaa rakkoo guddatu irra gahaa keessattuu shamarran rakkoo guddatu nurra gahaa jira. Ijoolleen dubartoota ka hidhaman mana hidhaa keessatti gudeeddaan adda addaa irra gahaa jira. Ulfaa'eeroo nala ulfaan barbaadamne ulfaa'anii karaa raddaanii waliin rakkataa jiranii. Kanaaf gadda guddatu na dhagama. Gootonni mirga Oromootii fi eenyummaa Oromootiif jecha lubbuu isaanii dabarsanii wareegamanii kan jedhan Oromummaa isaaniitiif waan ta'eef naaf iddoo guddaa qabu. Sababni isaa immoo mirga amma an argadhee afaan kiyyaan haasa'uutti jiru kan ammoo isaantu naan dhaqqabe waan ta'eef umurii kiyyatti argadhe waan ta'eef inni kun ammoo lubbuu namaatiin jijjiirameeti argame waan ta'eef kanaaf bakka guddaa naaf qaban. Guyyaan gootota anaaf bakka guddaa qaba. Jechuun guyyaa gootota wanni jedhan sunu akkamitti ilaal qalbii kiyya akka ajaa'ibaa tokkotti bakka qalbii kiyya na tuqu jira beekta onnee kiyya keessa natti dhagahama. Guyyaan gootota wanni jedhan kun guyyaa kana qaqqabuuf ani riba dhabee yaade guyyaa akka nama ulfaa'e tokkotti yaadaa ture. Hagan guyyaa kana qaqqabuuf maaliif guyyaa ilmi Oromoo ilmaan Oromoo jechuudha. Itti gammadanii inni kaanis bosona keessa ummata Oromootiif jedhee dhiiga isaas dhangalaasaa foon isaas
nyaatamaa jiraachaa jiru jechuudha. Kanaaf guyyaan gootatamaa bakka akkanaa qaba jedhee himee waan hin danda'u fixuun. Kanaaf bakka guddaa qaba. Guyyaa uummata Oromootiif jecha gootonni wareegaman lubbuu isaanii dhabanii waa hundatti dhabanii bakki wanti kun anaaf bakka guddaa qaba. Yaadannoo uummata Oromootis ka uummata isaaniitti dhabanii anaaf bakka guddaa qaba. Guyyaan yaadannoo gootota Oromoo kuni gara fuulduraatti akkamitti dhaloonni haaraa gara fuulduraa dhufu kuni akkamitti kabajuu qaba jettee yaadda? Uummanni Oromoo uummata isaatiif kan eenyummaa isaatiif lubbuu isaanii dabarsanii laataniif kabajaa guddaa qaba. Isa kanaas ammoo iddoo tokkotti gurmuudnee hundi keenya seenaa gootota keenyaa kabajuun dirqama keenya. Kanaaf irra caalaa daranuu kan irra caalaa osoo bakka tokkotti kabajanii jedhanii hedduu gaariidha jedhee yaada. Fuulduratti osoo jechuun kana caala daran itti fufee dhaloota fuulduraatiif seenaan isaanii kun osoo lafatti hin gadin babal'isanii jechuun waliigalteedhaan uummanni Oromoo kun naannoodhaan wal qooduu dhiisee tokkummaadhaan dhaloota itti aanuufillee osoo akkasumatti seenaa isaanii kan dabarsanii baay'ee gaariidha jedha. Akkasumatti osoo itti fufee jedha. Kana daran osoo itti fufee. Wantani addunyaa keessatti hawwee dhabe tokkummaa Oromooti. Oromoon utuu tokko taate kutaa 11 jedhan. Kutaa 11 jechuun iddoo 11tti ciccitaa miti. Kun bal'ina keenya ittiin himuudha. Isayyuu immoo garboonfataatu nuu baase kutaa 11 malee nuti Oromiyaa jennee waamamuu qabna jedhamnee waamamuu qabna. Utuu Oromoon Oromiyaa jettee tokko taatee dhaabbattee hawwiin koo kanumadha. Wanti ani barbaadullee kanadha. Ani garuu otoo hin dirree Oromiyaa keessatti kabajadhee baay'ee natti tola jechuudha. Kanatu hawwii kooti. Kun jechuun Oromoon akka isaaf yaanjaa'etti bakka jirutti kabajuun dirree milisoomne keessattis dirree milisoomne keessattis ni ayyaaneffata ammoo an akka an tokkootti dirree milisoomte keessatti otoo kabajannee guddoo natti tola. Oromoo humna goone gara tokkotti deemna yookaan kaayyoo gootonni kaleessa dabran milkiin keenya yookaan bakkaan keenya jedhame mata duree dhaadannoo kamiin uummata hiriirsuu barbaadda? Bilisummaadha. Wannoonni jechi bilisummaa jedhu waan hundumaayyuu of keessaa qaba. Jechi bilisummaa jedhu guddina of keessaa qaba. Jechi bilisummaa jedhu tokkummaa of keessaa qaba. Jechi bilisummaa jedhu bilisummaa nama tokko bilisummaa saba tokko of keessaa qaba. Kanaafuu uummati Oromoo kan inni hiriiruun isarra jiru bilisummaa jalatti. Kanaaf jechi bilisummaa jedhu dhalli namaa uumama isaatiin bilisoomee dhalate erga dhalatee gabroome. Kanaafuu bilisummaa isaa deebifachuun uummata tokkoof nama tokkoofis waan guddaa waan ta'eef bilisummaadha. Mirgi hiree murteeffannaa uummata Oromoo bakkaan gahu inni jedhu yaadi kun hunda keenya ni tokkoomsa jedheen amana. Kun jechuun maadha? Oromoon haga yoonaatti fedhii isaatiin heera tolfatee hin beeku biyyattii sana keessatti. Fedhii isaatiinidha uummattoota kaan waliin jiraachaa jedhamti. Humnaan cafaqameeti seera fi heera ormi baasee fiitiinidha gaggeeffamaa jira. Kanaaf mirgi hiree murteeffannaa uummata Oromoo galmaan gahuudhaaf humni Oromoo marti OPDO yoo ta'ellee gartee ka ONC fi OFDM yoo ta'anillee humnoota amma ODF jedhanillee hundinuu ABO dabalatee mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo dura dhaabbanna humni jedhu tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaaf Oromoon kan jala hiriireedha socho'uu fi gartee tokkomuudhaan danda'u mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo bakkaan gahu irratti ta'uu qaba.
Uummanni Oromoo immoo mirga hiree murteeffannaa isaa bilisaan gartee kaardii isaa sana baasuudhaaf riifarandamii gochuudhaaf jalqaba bilisa ta'uu qaba. Innaa sana yookaan naan qabatu dabalan maaluma adeemsuma lubbuuf jiruuf jireenya keessatti iddoo tokkotti waan kana tokko akka biraa odoon hojjedhe jettee waan itti gaabbitu qabda. Uummati Oromoo bara kolonii jaratti kufeerraa kaasee gabrummaa waan jira. Ka jijjiiramu mootummaadha. Ka jijjiiramu bifa gabrummaati. Gabrummaani bara Haile Sillaasee maqaa modernizationidhaan, bara Dargii maqaa socialismiidhaan, bara TPLF immoo maqaa demokrasiidhaan maqaa nuti jalatti gabrummeetu jijjiirame malee gabrummaan uummanni keenyaa jijjiirame. Eeyyee nan gaabbaa jechuun qabsoo bilisummaa uummata Oromoo gaggeessuudhaaf qooda narraa eegamu guutuutti hin goone. Qoodi namarraa eegamu akkuma isin jedhe bilisummaan qaaliidha. Baay'ee qaaliidha. Akka qaalummina isaatti dirqama narraa eegamu ba'aa hin jiru. Beekumsa kootiinis, lubbuu kootiinis, qabeenya kootiinis kana caalaa gochuun qaban ture jedhee ofitti namura. Wanni itti gaabbannati namni jiru waan gaabbuu fi waan gammadu hin dhabu. Wanni haga amma duraa ta'e yeroo hedduutti wanni tataa ture nama gaabbisiisa. Fakkeenyi amma fottoqiinsaa yeroo baha Oromiyaatti yeroo dargiidhaan lolu waraanni adda bilisummaa Oromoo bakka lamatti adda bahee kar tokko maqaa adda bilisa baasaa Islaama Oromiyaa jedhee moggaafatee karaan tokko adda bilisummaa Oromoo tahee jedhee bakka lamatti tuutti adda baate tun odoo diinan ta'in isaan lamaan idduutti wal dhabbiin sun uummata Oromoo rakkoo guddaa itti fiddee lubbuu hedduu isaan idduutti dhumaatiin goote. Humni gaafa san wal dhabarra isaanitti dhumte sun silaa tahuu baatte haalan gaariidha. Humni sun lolli gaafas deemu sun idduu waraana Oromootti ta'uu baate diina qofarratti fuulleffate. Tankaarfii gaafas fudhate san fuula dura xiqqoo achi hiisa. Yeroo sanitti uummata Oromoo bakka takkaan gaaja'ee yaada. Waan dabretti gaabbuun bu'aan qabdu tama haftee irra caala qacuuf malee waan sun natti dhagama. Akkasuma 2002 fi takkattis fottoqiinsi kibba Oromiyaatti ta'e waraana bilisummaa Oromoo bakka lamatti adda baasee walitti bu'iinsi dhufee jira. Kibba Oromiyaattis namni hangi tokko wareegamanii jirani. Wanni kun deddeebitee silaa dhufuu baatte uummata Oromootti hajuu gaabbaa gara fuulduratti illee wanni akkana akka hin taane asumaan dhaammadha. Silaa wanni kun uummata Oromoo keessaa dhaabbattee garaagarummaan jiraattu illee wal obsanii diina ofii qofarratti fuulleeffatanii hajuu waan dabresan yoo yaadadhu wanni sun uummata Oromoo idduutti tahuun isaa nama yaachisa maal tahuun sun gaarii miti silaa tahuu oolte jedhee waan itti yaaddu sani. Waan jibbu gaabbii akka ilaalcha kootti cubbuu jechuun gaabbii akkan gaabbine yaadeetiin raawwadha waa tokko eddan raawwadhe immoo ittiin gaabbu maaliif gaabbiin sammuu namaa nyaata nama miidha. Gaabbii tokkollee hin qabu waan hin gaabbu hin qabu. Kototu si mure mo, matu si mure amuka goma. Olbetu si mure mo, matu si mure amuka goma. Kandura bajalata ama wajibira ya namahama. Badesa hijamuka manu Qur'ani bobesani. Gatira hijamuka manu Qur'ani bobesani.
Ubaru batame tonu musobama fudesani Bumago to darobo enyuma ba enyuma galta Bumago to darwe enyuma ba enyuma galta Sanyi go to tasani enyuma dara enyuma dalta Agadan agaduma amantu agadara mukajere Agadan agaduma amantu agadara mukajere Olagada laguma amantu alagada girajere Dubina gargama basani be abu dubina gargama basani dubina ma dibdi agar gayo basani garana ma todu andar be ogasani dubina ma dibdi agar gayo basani garana ma todu andar be ogasani wadi gala male bari halanga nani wadi gala male bari halanga nani kokuma jabe sudah dubini sani kokuma jabe sudah dubini sani ode lama lama ko ode ni lama Caca bejita manakana diga waya Caca bejita manakan isa male Malko dudupi manakana disa waya Malko dudupi manakan Eye ni sawaya Eye ni sawaya Eye ni sawaya Eye ni sawaya Diga male Caca bejita manakana diga waya Caca bejita manakan isa male Malko dudupi manakana disa waya Malko dudupi manakan Eye ni sawaya Eye ni sawaya Eye ni sawaya Eye ni sawaya Shimale biya shimala kota kabata Koni shimala fi lamiti abdata Asfaka neto achivaka